oduu simbirtuu tokko isin dhageessifnaam. Ashammaar kafuuni akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya oduu simbirtii yeroo kanaa qabnu isin dhageessifnaa. An oduu kan isin dhageessu Sagarsee Qaashoom. Ibsee ejjennoo paartii damee shamarran Harargee tokko irraa nu ga'e qabnaam. Tokko warri dhiiraa tokko dubartoota morma tokko dhiisanii kan morma lamaa fuudhuu faatu dhaga'amaa jira. Akkana jechuun shamarran dubrummaa guutuu qaban bira darbanii beera yookaan haadha ilmaanii fuudhuu firinxiixaa jira. Beera fuudhuunis akka dhaabbatu warra dhiiraa keessaa kan dardara ta'an kabajaan ni gaafanna. 2. Darbee bakka tokkottis inni dhiiraa bakka barcaa ta'anitti yookaan jimaa qamaanitti gaabbinaa keewwachuuf osoo jaarsi jiru bilbilaanis afeerraatuun kunis akka dhaabbatu ni taasifna. 3. Nuti dubartoonni akkuma beekamu garaa namaa laaffanna. Fedhiinis ta'e jaalalaan namatti garaa hin jabaannu. Warra dhiiraati jechuudha. Amma kan dhaga'amaa jiru paartii warra beeraa jedhamtu tun olola sobaatiin dardara akka hin doorsifne karaa nagaatiin akka nurraa dhaabbatu ni goona. 4. Haaluma kanaan paartiin beeraa hojjaa fi jimaa dhuganii qamaanii akka maqaa paartii dubraa hin dhaadheessine ergaa keenya asumaan ni dabarfanna. Itti aansuun ulaagaaleen paartii dubraa godhatan yookaan itti fayyadaman kanneen akka meeshaalee kosmootiksii, lippistik, chaamistik, feer, shaadoo fi bootoraa fa'a paartiin beeraa akka hin fayyadamne ni akeekkachiifna. 5. Wanni guddaan ibsa ejjennoo paartii dubraa kana keessatti dagatamuu hin qabne mirgi dubraa fi beeraa walqixa akka qabnu taachuu beekanii beerri akka nurraa dhaabbatuu fi daldala jaalala keenyaa keessa akka hin seenne ammas bakka tokkotti illee dardaraaf akka hin qaxxaramne asumaan dhageessifachuu barbaanna. 6. Akka ibsi keenya kun baasetti warri beeraa guyyaa haraaraa jimaa fi hojjaa kanaan qofa osoo hin taane shiishaas dabalatee mirqaananii halkanii guyyaa halkan immoo irratti ol ba'anii viidiyoo fi aayidiyoon dardara nagaa dhiifama rakkina teeknikaan nu qunname. 6. Akka ibsi keenya kun baasetti warri beeraa guyyaa haraaraa jimaa fi hojjaa kana qofa osoo hin taane shiishaas dabalatee mirqaananii halkan immoo irratti ol ba'anii viidiyoodhaa fi aayidiyoon dardara nagaa kan maganda sarchii magaalaa imbaayit keessa socho'ee galutti ansi daheeraa yookaan ansi dhaleeraa waan ulmaa fidii kootu fi ani si jaalladheeraa jedhanii dardara doorsisuu fi gocha suukanneessaa irratti raawwachuu faatu nu qaqqabaa jira. Kunis warra dhiiraarraa akka dhaabbatu ni beeksifna. 7. Paartii warra beeraa dardarri dubra dhiisee kolagaltummaa paartii beeraa irratti akka galan ni dhageenya. Kanaaf dardarri gocha kanarraa akka dhaabbatu ni beeksisna. Kana waan ta'eef paartiin beeraa waa hunda ni dhageenya. Beekaa callisuun gowwaa namaa gooti malee kana gochuu baannaan paartiin teenya waraana jaalalaa kan humnaa fi dandeettii gahaa qabu ni labsina. Ibsa keenya kana dhaga'uun hawaasni bakka jiraatu hundatti akka nu deeggaru ni amanna. Paartiin beeraa tun muuziqaa jaalalaatiis baay'inaan akka dhageeffatan itti gaafatamaan muuziqaa obbo Jiippaas Diindiin gurra keenya biraan nu gahaa jira.
kana malees wanni biraatis cinaa ni jirti. Kanaaf dhumarratti deeggartoonni paartii teenyaa paartii beeraa irratti guyyaa tokko hiriirri deeggarsaa cimaan dirree feesbuukaa fi iimoo irratti akka ba'an ifoomeera. 9 kanaaf hawaasni biyya keessaa fi biyya alaa karaa sooshaal miidiyaa kanneen akka iimoo, feesbuukaa, miseenjeraatiin akka nu gargaaran ni beekna ni abdanna. 10 dhumarratti waraanni keenya kun kan nuun durfamu kun dardara irratti tarkaanfii madaalawaa tan keessa deebii hin qabne ni fudhata. Tarkaanfiin kunis kaateenaa jaalalaatiin harka duubatti hidhamuu, halkanitti kaardii dhibbaa fixuu fi bakka deemanitti fi bakka taanitti borsaa maallaqaa buusuu fa'aa ni raawwata. Ibsi kun kan ba'e gurraandhala 16 baatii 6 bara 2014 mootummaa naannoo Janaajjanaa biiroo koominikeeshinii onneerraa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya ibsi ejjennoo paartii damee shamarran Harargee tokko irraa nu ga'e kun qabxiilee 10 of keessaa qaba. Egaa akkuma beekamutti ibsa kan hojiirra oolchuudhaaf shamarran Harargeedhaa gamtaadhaan tokkoomtee hiriira ba'uudhaaf akkasumas mirgasii falmachuudhaaf warra beeraa wajjiin qabsoo ni gooti jedhamee hayyoonni tokko raagee jiraam. Egaa ashamma harka fuunee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota jaallatamtoota keenya ibsa ejjennoo damee shamarran Harargee tokko irraa nu ga'e kanarraa waan hubattan karaa koomentii, laayikii fi sheeriitiin akka nu qaqqabdan isin abdanna. Ibsi ejjennoo paartii damee shamarran Harargee kun qabxiilee 10 kana of keessaa qaba. Waan daawwattaniif waan dhageeffattaniif guddaa galatooma. Seeki godii fuula kee walalaaki rakkoof rakkamaaf irraa saaqi. Seeki godii fuula kee walalaaki rakkoof rakkamaaf irraa saaqi. Seeki godii fuula kee walalaaki rakkoof rakkamaaf irraa saaqi.